Video kana keessatti odeeffannoo airdroppiiwwan sadii isiniif qabadhee dhufee jira. Inni jalqaba Harum airdroppiidhaan kan wal qabate. Harum airdroppiidhaan kan wal qabate connect your wallet. Walletii keessaniin akkaataa itti wal qunnamsiiftanii akkanumallee taaskii kana hojjechuudhaan Harum airdroppii jechuudha 2000 akkaataa ittiin argachuu dandeessan, coinii 2000 argachuu dandeessan video kana keessatti ni ilaalla. Odeeffannoo lammataadha seed airdroppiidhaan kan wal qabate. Seed airdrop technomics isaanii beeksisanii jiranii yookaan immoo nuuf wanta nuuf hiran jechuudha. Token isaanii keessaa percentii meeqa akka nuuf hiran nuuf ibsanii jiran jechuudha. Kanaan dura seed airdrop akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan, wanta hundayyuu taaskiiwwan akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan wantoota bal'aa jechuudha isiniif hojjedhee jira. Technomics isaanii yookaan immoo total supply isaanii keessaa wanti isaan nuuf hiran tokeniin isaan nuuf kennan hammamiidha kan jedhu video kana keessatti ni ilaalla. Odeeffannoo sadaffaadha dhageeffata kan koo Zoo airdrop kan ilaallateedha. Zoo airdrop akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan, akkaataa ittiin tokenii keessanillee ol guddifachuu dandeessan. Zoo airdrop projektii addaati akka kootti kan ilaale jechuudha. Sababni isaas coinii osoo hin taane tokeniidha kan nuuf kennu jechuudha. Wanti calculate ta'ee coiniin gara tokeniitti jijjiiramu hin qabu. Akkuma kanaan dura irra deddeebi'ee isiniif ibsaa ture jechuudha. Direct kan isin walitti sassaabattan tokeniidha jechuudha. Akkaataa ittiin tokenii kanallee ol guddifachuu dandeessan. Egaa Zoo airdrop irratti taaskiiwwan baay'een hin jirani akka airdroppiiwwan tokko tokko jechuudha. Asirratti invest gochuudha kan isin gaafatu. Kuni adda addaa kafaluudhaan, staarii adda addaa kafaluudhaan, gruppii mataa keessanii create gochuudhaan gruppii san irraa immoo tokenii mataa keessanii profit per hour argattanii akkanumallee animalsii adda addaa bituudhaan jechuudha. Egaa kana irra deebiidhaan isinitti agarsiisuu hin barbaadu. YouTube channelii kan koo isa lammaffaadha. Mo'ee online irratti jechuudha. Waa'ee Zoo airdrop akkaataa ittiin tokenii guddaa argachuu dandeessan videoon isiniif hojjedhe jira. Video san ilaaluu ni dandeessanii. Akkaataa ittiin Zoo airdrop illee jalqabuu dandeessan kanaan dura video YouTube channelii kan koo Soofuma Raap irratti illee isiniif hojjedhe jira kan Zoo airdrop jechuudha. Zoo airdrop guyyaa xumuraa isaa beeksisanii jedhanii guyyaan xumuraa isaanii maal fakkaata kan jedhu video kana keessatti ni ilaalla. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunii akkam jirtan dhageeffattoonni YouTube channelii Soofuma Raap. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa video kanaan airdroppiiwwan sadiin kan wal qabate odeeffannoo gaggabaaboo isiniif qabadhee dhufee jira. Hanga dhumaatti nafaana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channelii kanaatti dhuftan YouTube channeliin kun YouTube channelii barnootaatti waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Video kana immoo like, share gochuudhaan eegaladha. Daai gara barnootichaatti. Odeeffannoon jalqaba irratti isiniif ibsuu barbaadu Zoo airdroppiidhaan kan wal qabate. Egaa Zoo airdrop warroonni hangammaatti hin eegalin akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan, akkamitti eegaluu akka dandeessan linkii isaa jechuudha kan Zoo airdrop channel kan koo kan Soofuma Raap irraa illee argattanii akkanumallee channel kan koo kan lammaffaadha. Mo'ee crypto irraa ni argattan jechuudha. Zoo airdrop linkii san tuquudhaan eegaluudhaan irraa fayyadamaadha. Airdroppiiwwan amansiisoo keessaa isa tokkodha akka kootti. Maaliifi sababni isaas X Empireedhaan kan beekamtii argatee fi X Empire kan support godheedha jechuudha Zoo airdrop. Kanaafiyyuu hojjechuudhaan warroonni hangammaatti hin eegaleen irraa fayyadamaadha. Egaa guyyaa xumuraa isaaniillee beeksisanii jiranii. Egaa Zoo airdrop hin turu isiniin jechaa ture yeroo gabaabaa keessatti liisti ta'a eebbifamee nuuf kafala jechaa isiniin ture. Amma immoo guyyaa xumuraa isaaniillee ifa godhanii jiranii. Guyyaan xumuraa isaanii maal fakkaata kan jedhu gara channel isaanii kan Telegramaatti deemnee wanta tokko haa ilaallu. Egaa akkuma asirratti argartan mining indices isiniin jedha January 31. Egaa January 31 irratti miningin isaa indiidha jechuudha. Mining gochuun ni dhaabbata yookaan immoo taaskiiwwan adda addaa hojjechuun profit per hour keessan guddifachuu wantoota asirratti hojjetan snapshotiin isaa guyyaa January 31 jechuudha. Akkuma asirratti argartan channel isaaniillee dhageeffatan kan koo yeroo gabaabaa kana keessatti nama miliyoona 1.2 kan horatan akkanumallee bootii isaanii irratti nama miliyoona 4 olidha yeroo kanatti kan horatan jechuudha. Egaa hedduu tokko projektii jaalatamaa jirudha yeroo gabaabaa keessatti dhufe. Egaa guyyoota muraasaadha jechuudha dhageeffata kan koo ji'a iyyuu hin lakkoofsifne. So January 31 jechuunis dhageeffata kan koo ji'a tokko booda akka eebbifamuudha kan ibsaa jiran jechuudha. So har'a kan argamnu dhageeffata kan koo bara faranjoota guyyaa torban xumuraa irratti argamna. Egaa guyyoota torban tokkoon booda immoo January yookaan immoo bara haarawaa faranjootaadha kan argannu ta'a jechuudha. So ji'a tokko booda akka xumuramuudha kan ibsa jechuudha yeroo gabaabaadha. Egaa projektiiwwan airdrop baay'een isaanii yeroo dheeraadhaaf kan turanidha. Kanaafiyyuu jabaadhaatti hojjedhaa isiniin jedhanii end of mining phase jedhanii. Egaa guyyaa xumuraa mining phase xumura
xumuramuudha jechuudha. Ergasii immoo tookinii kenna akkaataa ittiin baafachuu dandeenyu optionii mataa isaanii qabatanii dhufan. So kanaafiyyuu guyyaan xumuraa Zoo Airdrop kana fakkaata. Kanaafiyyuu warra hangammattiin eegalin linkii isaa chaanala kan koo kan Telegraamaa hundarra isiniif kaa'ee jira waan ta'eef achirraa tuquudhaan eegaluu dandeessanii akkaataa ittiin hojjettan immoo guutuu viidiyoo warroonni barbaadan YouTube chaanalii lama irratti isiniif galakkisee jira. YouTube chaanalii kan koo Soofuma Raappii fi akkanumallee Mu'ee Online kan jedhu linkii jara lamaaniitu descriptionii jala ni argattu isaan irraa daawwachuu dandeessan. Odeeffannoo lammataa Seed Airdropidhaan kan wal qabatee warroonni hangammaatti Seed Airdrop hin eegalin eegalaadha. Sababni isaas Seed Airdrop hedduu tokko jaaladhe. Sababni isaas akka projektiiwwan Airdrop baay'ee jechuudha. Tookinii baay'ee yookaan immoo kooyinii baay'ee nuuf hin kennu. Kooyiniin inni nuuf kennu xiqqoodha. So akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan, akkaataa ittiin jalqabuu dandeessan linkii isaa illee chaanala kan koo Telegiraamaa irraa ni argattu. Projektiiwwan Airdrop amansiisoo ta'an linkii isaanii yeroo hundayyuu kan isiniif kaa'u chaanala kan koo kan Telegiraamaa @soofumar_media kan jedhu yookaan immoo Mu'ee Kiriptoo kan jedhu chaanaloota kanneen lamaan irratti isiniif maxxansa jechuudha. Egaa achirraa argachuudhaan eegaluudhaan irraa fayyadamuu dandeessanii akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan immoo kanaan dura viidiyoowwan hojjedhe jira waan ta'eef viidiyoowwan sanneen fayyadamuudhaan irraa fayyadamaa. Seed Airdrop kaffaltii nuuf kafalan beeksisanii jiranii gara chaanala isaanii kan Telegiraamaatti yeroo deemnu jechuudha. Dhaggeeffatan koo salphamatti Seed Airdrop egaa dhaggeeffatan koo chaanala isaanii kan sirriidha. Yeroo seennu akkuma basarratti argattan Teeknoomiksi isaaniillee Seed Teeknoomiksi jedhanii 70% for the community dhaaf percentii 70 tookinii qabnu keessaa yookaan immoo total supply tookinii isaanii keessaa percentii 70 akka nuuf hiranidha kan beeksisan jechuudha. Kana immoo promise nuuf galanii jiranii egaa kana fakkaata jechuudha. Gabaabaa keessatti dhaggeeffatan koo miningiin isaa ni xumurame jedhamee kan eegamaa jirudha. Seed Airdrop yeroo gabaabaa kana keessatti listitee kaffaltii gaariin nuuf kafala jedhamee kan eegamudha. Egaa dhaggeeffatan koo Seed Airdrop seerri isaa maal fakkaata kan jedhu akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan wanta hundayyuu viidiyoo bal'aa kanaan dura isiniif hojjedhe jira waan ta'eef irraa fayyadamaadha. Sadaffaan dhaggeeffatan koo X Empire kan deeggaramuudha jechuudha. Harum Airdrop jedhama. Egaa X Empire kan deeggaramaa jirudha. Egaa isa kanas hojjedha isiniin jedhee kanaan dura isiniif maxxansee ture viidiyoo jechuudha. Viidiyoo akkaataa ittiin Harum Airdrop hojjechuu dandeessan viidiyoo kanaan dura isiniif maxxansee jira waan ta'eef isa ilaaluudhaan irraa fayyadamuu dandeessan. Viidiyoo kana keessatti garuu gabaabinumatti akkaataa ittiin Airdrop kana waaletiidhaan wal qunnamsiisuu dandeessan salphumatti isinitti agarsiisa. Kana gochuudhaan dhaggeeffatan koo kan isin argattan akkuma basarratti argattan taaskiiwwan adda addaa gaggabaaboo qabu. Egaa Harum Airdropin taaskii baay'ee hin qabu. Akkanumallee Zoo Airdropin taaskii baay'ee hin qabu. Projektiiwwan taaskiin ittiin baay'een kunniin kaffaltiin isaaniillee baay'ee tokko mi'aawaadha, gaariidha. So kanaaf hojjechuu qabdanii. Egaa akkuma basarratti argattan Harum Airdrop jechuudha. Kooyinii Kirumsi jedhamu jechuudha. 2000 akka isiniif kennu yoo barbaaddan waaletiidhaan wal qunnamsiisuu qabdanii akkaataa itti waaletiidhaan wal qunnamsiisuu dandeessan viidiyoo gabaabduu kana keessatti ni ilaalla. So kanaaf taaskis ka jedhu keessa kan xumura irra erga seentanii booda connect toon wallet ka jedhu kanarra kilik gochuudhaan walletii keessanii wal qunnamsiiftanii ergasii immoo connect wallet yookaan immoo Telegram walletii keessanii wal qunnamsiisuudhaaf ni deemtanii ergasii immoo walletii keessanii isin filachiisa jechuudha. Kanaan dura baay'inaan akkaataa itti walletiidhaan wal qunnamsiisuu dandeessan airdropiiwwan adda addaa jechuudha isinitti agarsiisee jira. Steppiin isaa baay'ee tokko salphaadha. Walletiiwwan asirratti argaman kanneen keessaa kan barbaadan filachuudhaan Telegram walletii yoo ta'e isa jalqaba, Tonkeeper walletiiwwan adda addaa jiranii Bitget walletii akkanumallee Binance, OKX, Bybit kanneen kana fakkaatan kan barbaadanii wal qunnamsiisuu ni dandeessu. Already Telegram walletiidhaan yeroo baay'ee kan wal qunnamsiisu. So kanaafiyyuu open wallet in Telegram kan jettu kanarra kilik gochuudhaan salphumatti Harum Airdrop walletii kan koo kan Telegramaatiin wal qunnamsiisuudhaaf ni deema jechuudha. Egaa akkuma asirratti argattan Harum want to connect to Tone Space keessanii wal qunnamsiisuudhaaf deemaa jirtanii isiniin jedha. Ergasii immoo connect kan jettu kanarra kilik gochuudhaan salphumatti Harum Airdrop connected isiniin jedha. Egaa akkuma asirratti argattan ergasii immoo gara walletiitti isin deebisa. Egaa kanaanis dhaggeeffatan koo salphumatti walletiidhaan qofa waan wal qunnamsiiftaniif gara Harum Airdropitti yeroo deebitan egaa dhaggeeffatan koo teek isiniin jedha. Egaa kooyinii 2000 kan Harum Airdrop argachuu dandeessanii teek kan jettu kanarra kilik gochuudhaan egaa kooyinii kanallee argachuu dandeessan jechuudha. Egaa taaskiiwwan asirratti argaman kanneen walitti sassabachuudhaan egaa dhaggeeffatan koo
Harum airdrop keessan irratti illee coin keessan guddifachuu ni dandeessani. Egaa haala kanaan connect godhee jira. Egaa akkuma asirratti argattan airdrop keessa yeroo seentan walletiin keessan addressiin keessan asirra isin dhufa. Ergasii haala kanaan wal qunnamsiisuu dandeessan. Egaa viidiyoo gabaabduu kana keessatti dhaggeeffataa kan koo Harum airdropidhaan kan wal qabate akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan. Kanaan dura viidiyoon isiniif hojjedhe jira garuu akkaataa ittiin walletiidhaan wal qunnamsiisuu dandeessan viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisee jira. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Viidiyoo kana keessatti waa'ee airdropiiwwan sadii information guutuu akka argattan abdiin qaba. CD airdrop teekinoomiksi isaanii maal fakkaata? Harum airdrop akkaataa ittiin walletiidhaan wal qunnamsiisuu dandeessan. Akkanumallee Zoo airdrop guyyaa xumura isaa January 31 jedhanii jiranii kanaaf ji'a tokko qofaadha kan qabdan. Jabaadhaatti hojjedhaa airdropiiwwan kanneen irraa fayyadamadha. Airdropiiwwan hedduu amansiisoo ta'anidha. Jabaadhaa isin hojjedhaa isin jechuu barbaada. Viidiyoo kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Hanga ammatti waan na daawwattaniif hedduu tokko galatoomaa isiniin jecha. Warroonni YouTube channelii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraanfatinadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.